Uummanni loo abbaa bor gurreenyaadha. Itti tasfaayin. Dhukkubni dhukkuba caalu karaa irratti guddachuu, guddisa baduu, wallaaluu, aadaa wallaaluu, safuu wallaaluu, duudhaa Oromoo wallaaluu. Kun dhukkuba kaansariidha kun. Kuma gumaarree mucaan jedhamu kana qaba jechuudha. Dhukkuba kanaatti isa qabe. Yaa ana akka kan keetii gadi bu'ee saba irraa oftee illee narrabsu. Viidiyoo kanaa yoo ijoollee ishee irratti godhanii jennaan hin dhufee. Waan baay'ee yaaltee ati feemas ta'uuf jalqaba giifsara taate homaa namni waan qabdu urgufattee tiraaka keetti ol deebitee xoosuu jalqabde. Yaa sanaas homaa namni deebitee dhuftee faannoo taatee dhufte sanaas homaa namni amaara malee jette sanaas homaa namni amma immoo uummata irratti intertementii hojjechuuf gadi baatee intertementii hojjettee duuteetta. Jalqaba irratti uummata irratti intertementiin uummata irratti kun qoosamu. Sagaxummaa kee, wallaalummaa kan kee, bilginnaa kan kee, karaatti guddachuu kan karaa irratti guddachuu kan kee, guddisa baduu kan kee kan agarsiisudha malee kun. Nama dhuunfaa irratti qoosuu dandeessaa, nama politikeenyaa irratti qoosuu dandeessaa, abbaa qabeenyaa irratti qoosuu dandeessaa. So kun biyyoota guddatan keessatti baratamaadha. Biyya guddate keessa jirta malee ati sammuun kan kee doomaadha. Yaa nama tokko Mansuur Jamaal uummata Lubbaa Booraa guutuu bakka buusteetu uummanni Lubbaa Booraa waan hin qabneen dhaadataa jettaa uummata miliyoona meeqa? Mataatti lama ba'a jettaa uummanni Lubbaa Booraa mee namuma kamii kan sooshaal miidiyaa kanarratti illee ol baheetu mallee na argaa namni jedhu na argaan jedhu maalla godhaan jedhu tokkitti nama Mansuur Jamaal barsiitti mee bara ilaa baay'ee amma ruubii Mansuur Jamaal ga'uu hin dandeessu ati. Nama tokko immoo fuutee nama guutummaa isarratti hin xiyyeeffattu. Nama tokko fuutee uummata guutuu irratti akka kanatti yeroo bulgaafattu kanniin ammaa wantoota nama dura kaasee sirratti argee jechuudha. Wallaalummaa aadaa, safuu, duudhaa, sagaxummaa kana kanan sirratti argee jechuudha. Guddisa baduu karaa irratti guddachuu kanneen wal qabata jechuudha kun. Malee silaa Mansuuruma Jamaal irratti xiyyeeffatteetu Mansuur akkasitti dubbata turte jechuudha. Wallaalummaa keetti agarsiisa. Mansuur ko asirratti dhufeeta shittoon dibadda jedhee rubii Mansuur hin geessuuti. Shittoon asirratti dibadda gaafa ati xirooftee tiraakii keessa ciiftu ji'atti yeroo tokko dhattee dhiqattu biyya kanuu xaatu guyyaatti dhiqatee shittoo isaa dhufee sirratti dibatamu. Mindun ነው? Lafaa fi samiidha ati fi Mansuur Jamaal. Amma Mansuur irratti ni godhaan jira. Mansuuriin akka barbaade gadi waan barbaade irratti qoosuu dandeessa waan barbaade intertementii feete irratti hojjechuu dandeessa. So walumaa galatti iyyuu dhukkubni si qabee dhukkuba kanaadha. Dhukkuba feemas ta'uu barbaadda. Uumaa si didi karaa hundaanuu jechuudha. Ani immoo akka keetiitti gadi bu'ee bilginnaa'ee hawaasa irraa dhufte hin arrabsuwan. Guddisni kan koosnaaf hin eeyyamu. Aadaan akka Oromoottis aadaanis ummata arrabsi kan jedhu ummata akka kanatti gadi buusi ummata akka kanatti irratti qoosi kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Kanuma siif himaanii warri kaanis warra gara kanaatti dhufu barbaadanu ummata irratti hin qoosina. Nama dhuunfaa irratti, abbaa qabeenyaa irratti, politikeenyaa irratti, nama feemasii tokko piik godhaati irratti qoosaati irratti intertementii hojjedhaati ittiin feemas taa'uu yoo barbaadan. Kaayyoon kee akka kanatti ummata waan barbaadan fidaa jette maal finna nuti bar warra baratee bar gadi buunee ummata irratti yoo arrabsine illee suma arrabsine malee suma kara deemaa kana suma xiraawaa kana suma tiraakii keessatti same kana arrabsine malee yoo barbaanne illee ummata irratti gadi buunee karaa kana ammaa nuti tuqsiisuu barbaadee turte. Arrabsiif hin taane deemin dura anna kee dhiqadhu. Galee anam kanas ijoolluma ishee irra godhanii jennaan hin dhufee. Sagalee keetiif deebii kennullee barbaadu gara booddee gara fuulduratti illee kennan. Kana nyaata. Yaa.